Itoophiyaa fi Ingiliziin biyyoota michooma waggoota hedduu lakkoofsee qabanidha. Biyyootni lameen damee dinagdee, daldalaa fi investimentiitiin walitti dhufeenya qabanis gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf hojjechaa kan jiran ta'uu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ingilizii Daaraan Weelch himaniiru. Guddina dinagdee gooroo Itoophiyaa mirkaneessuu fi ajandaa riiformii mootummaan jalqabame deeggaruuf biyyi isaanii dhaabbata maallaqa addunyaa fi baankii addunyaa waliin walitti dhufeenyaan hojjechaa jiraachuu ishees ibsaniiru. We have very long-standing relationships between the United Kingdom. Itoophiyaa fi Ingiliz hariiroo waggoota hedduu lakkoofsisee qabna. Hariiroon biyyoota lameenii fi dippiloomaasii isaanii kunis waggoottan 165 lakkoofsiseera. Biyyi Ingilizii Itoophiyaa dabalatee biyyoota guddina irra jiran hedduu ni deeggarti. Nutis biyya kanaaf deeggarsa taasifnu dabaluuf haalota biyya kana keessatti mul'achaa jiran ilaalaa jirra. Biyyoota dhaabbata maallaqa addunyaa fi baankii addunyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa jirra. Gara fuula duraatti waggaa tokko keessatti hariiroo keenya dachaan guddisuuf hojjechaa jirra. Kunis sochii daldalaa cimsuuf gama investimentii deeggaruu fi mootummaan damee diinagdee guddisuuf riiformii inni jalqabe deeggaruuf fedhii qabna. Abbootiin qabeenyaa biyya alaa gara Itoophiyaa dhufuun qabeenya isaaniin hojii misoomaa irratti akka hirmaataniif bu'uura kan ta'an bakki mijatoon akka qophaa'an ni barbaanna. Kana malees ambaasaadar Daaraan biyyi Ingilizii Itoophiyaatti sirna damee fayyaa fi barnootaa fooyyessuu irratti hojiiwwan jalqabaman jajjabeessuuf deeggarsa akka taasistus eeruun sagantaa seeftineetii misoomaa milkeessuuf deeggarsa adda addaa taasisuun michummaa ishee kan itti fufsiistu ta'uusaa dubbataniiru. Well, we're working really hard on issues like health. Damee fayyaa deeggaruuf ni hojjanna. Karoora barnootaa mootummaan qabate ni deeggarra. Ajandaa riiformii mootummaa ni deeggarra. Sagantaa misooma seeftineetii fi deeggarsa namoomaas ni taasifna. Kun immoo baay'ee barbaachisaadha. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti qophaa'aa jirus lammiileen Itoophiyaa dhimma waloo isaanii karaa nagaan ofiin furachuuf kan isaan gargaaru ta'uusaa ibsuun marii kanaaf hojiilee jalqabaman dinqisiifataniiru. National dialogue is really important. This is a great country. Mariin biyyaalessaa dhugumatti baay'ee barbaachisaadha. Waliin mari'achuun rakkoo waliin hiikuuf kan dandeessisuudha. Nan amana biyyi kun abjuu guddaa qabdi. Mootummaan kan qophaa'e amantaa guddaan kan itti kenname adeemsi marichaa uummattoota hunda bakka tokkotti fiduuf baay'ee barbaachisaadha. Ingilizis adeemsa kana deeggaruuf yaalii taasisaa jirti. Deeggarsa maallaqaa daballee taasisuuf haalota mijatoo ta'an arginee jirra. Mariin lammiilee hunda hirmaachisee fi abdiin eegamaa jiru kun akka milkaa'uuf tumsa barbaachisuu fi deeggarsa maallaqaas mootummaan isaanii kan taasisu akka ta'e ambaasaadarichi mirkaneessaniiru.